yaa rabbi yoo waan nama gammachiisu waan namatti tolu dhageenya yaa rabbi nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nagaddisiisetu jira jechuudha waaqayyo mana nama baasee karaa irratti nama nambisiini waan baay'eetu karaa irratti nama nambisa garuu sana hundumayyuu waaqayyo nu haa oolchu ani oolchaadha of kalchaadha hinni jedhee nu haa oolchu dhugaa dubbachuudhaaf jennaan jechuudha mucayyoo wayi irratti utoo mucayyoon biraa dubbattu adaadaa kooti jettee utoo ishiin dubbattuun arge jechuudha akkaataa ishiin ittiin duutee hin beeknu du'uu ishee argine erga biyyaa baatee waggaa 14 maatiin yoom galtii yoom ijaan argina awwinee irra barbaanne irra dhala keenya hijaan hargu jedhaniitu ishii eegaa jiru ishiin garuu biyya Siwiidii keessatti gaala dhaabbattee jirti gaala erga dhaabbattee taatee immoo ulfa ji'a 9ti nama gaala dhugaa rabbi nama gaala laphee namarraa dhugaa Yesuus Kiristoos maal akkam goonan jedhame du'a baanii karaatti hafuun inni kaan hin daawwalu inni kaan hin dhokata inni kaan bakka inni bu'ee dhabna maalidha dhugaa nuti maalii abaarsa maalii qabna reenfi ijoollee keenya akka foon qalamee firiijii galee mataan irraa haadamee beelaan xambi'amtee injiraan uftee ishiin kaan maraattee gadi darbatamtee ishiin kaan ifatamtee ishiin kaan asiif achi daddarbatamtee maaltu irratti hojjetameen jedhameen dhalli biraa biyyi biraa akka barbaadeetti fataa jedhee yoo waamaniyyuu 10 yoo waamamaleeyyuu abeet kan hin jenne nuti garuu daqiiqaa yookiin immoo al tokko yoon waaman jennee kan ajajamnu kan gadi jennu maaliif kun hundumtuu nurra gaalaata amma waan saambeen yettee viidiyoo lammataa kan ishiin hojjatte immoo kaleessa galgalaa musammaa biraa galuu yaaleen ture inni garuu reenfa 5tu jira reenfa 5 Adi hojjattee jijjiiramti abbaan hojjatee jijjiiramaa ishiin gafa biyyaa baatu hojjadheen jijjiiramaa kana guuttadheen kana godhadheen galaa jettee biyyaa baati manaa baati reenfa 5 ani nashin akkasattu nana doode reenfa 5tu jira qoba galchuu hin dandeenyu jedhee yoo galaniiru ta'e reenfi yoo galeera ta'e shananuu edda tarkaa galaa yoo immoo hin galummoo ta'e immoo akka isaan asitti awwaalam taasisuudha wanti godhamu hin jiru garuu kaleessa kanee ajjeesee hin beennu maalitti akka ishiin duute hin beennu jechaa turte irrammoo innaa odeessan immoo mucayyoo jimmaatii jedhaniitti dhaqanii jirtu jechuudha mucayyoo jimmaatu ajjeesee inni abbaa manaa ishii mucaa jimmaatidha ishiinis mucayyoo jimmaatii akkanatti inaaffaadha jechaa jirti ishiitu ajjeesee jechaa jiru ganaa qorsayyuu qorannoo irraa jirama doktorri waan inni nuun jedhu ganaa dhageenya kan baanee fi biyyaa hojjannee egaa akkuma dura jedhe nama ta'uuf as gaafa geenyu lagaan qomoon sanyiin zarii wali herree gola namaa keessatti biyya namaa keessatti yeroo walleessu yessin yeroo walajjeem yeroo seexan nutti fayyadamee lubbuu walee akka baafnu yoo dhugum ta'e jechuudha mee maal jedhamame kun isaayyuu qobaa ishee miti lubbuu lama baatteetidha namatti dhaga'ama dhugaa
baay'ee namatti dhaga'ama. Yoo dubbanna jenne waan dubbannu wallaalle, yoo dubbanne deebiin qabnu. Deebiin qabnu nuti walii keenya osoo afaan tokko haasofnu jechuudha. Akka mastikaa qallee wal nyaanna dhugaan siniin jedhe. Siruma boqonnaa waliif hin laannu. An argeera waan hin ta'eef jechuudha. Yoo waan tokko waliin jettanii tokkummaa uumtanii hin jiraattan baqa. Itoophiyoonni tokkummaa uumanii bafus wajjin hin jiraatan. Yoo kan biraa akkas lammii biraa faayyuu irra jiraachuun wayya jechuudha. Dhugaa yeroo tokko jechuudha. Mee kun hundumtuu maaltu fiti? Dubartii daageessa yoo dhuguma harka ishee ta'eera ta'e dubartii daageessa dubartii lubbuu lama akkaman ta'a laata biyya namaa keessattidha wanti kun hundumtiyyuu maatiin biyyaa yoom galtiidha kan ishee eegan yoo dhuguma harka keetu kan hojjeteera ta'e siif hin oolu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Inaaf fitee maal taate yoo ishee ajjeeftee tabba mana ishee fudhattamooree yaa Yesuus ko maal koona dhugaa maal koonaan jedhaman maalum jennaan jedhe dhugaa rabbi maal jennaa ijoolleen keenya akka jiranitti mi'a xaamaa dhumamee jiru haxaamaa jiru yaa gubata dhugaa waaqa yaa guba'a kan golli madaamii haadha ishee argaa ishee xabbasee ishee bobeessee ifanni namaa ishee bobeessee caala dabqa isheetti otoo hin boqotiin firii dabqa isheetti osoo hin argin bu'aa dabqa isheetti osoo hin argin otoo dhaltee dhalan argin osoo ifa gaa'ilaa hin argin uffee bagan dadhabeeyyuu bagan dhibbadheeyyuu bagan daddarbatameeyyuu gatiin bu'aa kootii kanadha jettee osoo gaaf tokko hin rafatiin gola namaa keessa akka oolaa maraa martoon qabee osoo naannoftu karaa irratti yeroo afamu baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Maaloo karaa meeqa miidhamnaa nuti? Ani dhugaa karaa meeqa miidhamnaa kallattii hundumaan miidhamaa jirra. Obboleessa amanne obboleessi nuuf hin amanamu. Haadha amanne haati nuuf hin amanamu. Kaan dabqasaa dhabeet maraata. Haadha amanee abbaa amanee obboleessa amanee dabqasaa waggaa 5 waggaa 6 keenya amanee gaafa biyya galee konkolaataan bitate yoo barbaade manaan bitate yoo barbaade akka barbaade ta'e maal narratti kennite maal harka keeyyatte jedhee kan hin maraata shaanxaa baatee akka maraatu asii achi deemee haasaa akka barbaade ta'a jechuudha. Yeroo sana arabaa galtee arabaa dhuftee achitti maraattee galtee birrishii fixxee dargaggeessatti birrishii fixxee akkas taate yaa waaqayyo nu yaadadhu maala nu yaadadhu mee maala nu yaadadhu nu furi waaqayyo abbaa nu furi mana baanee karaatti akka namni kaayyoon mana baanee yaa waaqayyo kaayyoo keenya nu hanqisin lafa kaayyoo keenyaatiin nu gahe obboloota keenya immoo lubbuun isaanii addunyaa kanarraa deeme abbaa koo jannata keetti nu yaadadhu qananiisi waan jennu tokko illee hin qabnu dhugaa dubbachuuf isayyuu mucittiin edda biyya Soodiyaa galtee kan musliimataati kiristaana turteedhaani amma dhimma amantii miti dhimma karaatti hafuuti dhimma dhala lama baatanii yookiin immoo lubbuu lama baatanii karaatti hafuuti. Haa ta'u waan jennu hin qabnu waan ta'eef haa ta'u jenna maal jennaree waan jennu hin qabnu deebisuu hin dandeenyu galchuu hin dandeenyu garuu warri biyyaa baatan sanyiidhaan waliin nyaatina zariidhaan waliin nyaatina kaayyoon manaa baatan hojjettanii nama ta'uun manaa baatan isheen qulqullina hojjettu ishii nyaata hojjettu naafiti ishii nyaata hojjettu ishii qulqullina hojjettu naafiti maaltu sin dhibime kan mana madaamii kan sinii kaffalu mindaa madaamii kan wanta isinii godhu madaamii maaltu sin cannaqime maaliin wal loltume elame qinxisanii akkasitti dhugaan durbii koo tokko ijoollee nama 3 ta'anii hojjetu turaniyyuu biyya Kaatar keessatti jechuudha na ila otoo mucayyoo jechuudha ishee durbii koo takkatti isaan suni gosti isaanii tokkodha isheen kun immoo beettega
osoo akka raafuu jechuudha akkasittiin qabanii qinxisanu mucayyoon kontiraata hidhee gara biyyaa imalte osoo lamee dhugaa falatti baanu osoo nyaata shidhossanii nyaatanu osoo tan karaattatanu osoo halkanii guyyaa boochuu lubbuu kun balleessa fa'i osoo jettu harki waaqayyoo jabaadha guyyaan ga'e gara biyyaa galte jechuudha. Ammas immoo wanti jedhamu wanti godhamu hin jiru dhugaa waaqayyo gaa'ee gara maatii isaatti reenfa isaanii illee agalchuuf waan jennu qabnu lafa onaatti awwaalamanii ittiin ishiin iyyattee dhalte sun boba'aa xaaxaa akka namne reenfa isaaniif illee karaa mijeessu nama gochuun hin danda'amu. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee laphee namaa cabsaa, waa baay'ee osoo hin argiin namni lafa kanarratti waan baay'ee arga. Guddachuurraan ka'ee dargaggummaarraa ka'ee amma dullumaatti namni gidduu kanatti waan baay'ee argaa. Kunoo isaan egaa kana arguu hin dandeenye nama jechuu hin dandeenyu kana argaa amma naan dhaga'ee dhufu gaa baay'ee natti dhaga'ame baay'ee mana kana hin jedhamu baay'ee jechuudha baay'ee natti dhaga'ame maaliif baay'ee isaanii dhabneerra baay'ee jechuudha.